Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya gara YouTube chaanaalii Misraa baga nagaan dhuftan jecha egaa odeeffannoo yookaan immoo waan isin fayyada jedhee yaadee isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Akka itti fayyadamtan abdii qaba. Wanti ani isiniif qabadhee dhiyaadhee dhumu yookaan haphachuu rifeensaa akkamitti ittisnaadha. Dhiiras ta'ee dhalaa mataan fuuldurarra yookaan rifeensi fuuldurarra dhumaa deemu loose hair yookaan isa malaaxaa jennu san jechuudha. Isa hir'isuu akkamitti dandeenyaadha. Tokkoffaa nyaata pirootiinii ga'aa of keessaa qaban nyaachuu. Fakkeenyaaf ocholonii yookaan laawuzii, baaqelaa, hanqaaquu fi kan kana fakkaatan. Kunis rifeensi keenya qabiyyee nyaata pirootiinii irraa waan oomishamuuf namoonni keessumaa daa'imman hir'ina nyaataa pirootiinii qaban rifeensi isaanii halluu gurraacha ni dhaba, ni diimata, salphattis buqqa'a. Lammaffaa dhiphina sammuu stressii hanga danda'ameen ofirraa fageessuu. Sadaffaa makaa viitaaminoota yookaan immoo mineraalota fi qabiyyee biroo kan guddina rifeensaaf barbaachisan kan oomishamanii gurguraman jechuudha. Fayyadamuun isa akka mataan keenya hin moolofne yookaan immoo hin haphanne taasisa. Afuraffaa hirriba gahaa rafuu. Guyyaatti sa'a 6 hanga 8 rafuu. Shanaffaa nyaata sirrii hin taane kan coomaa fi sukkaara itti baay'atee baay'isanii soorachuu dhiisuu. Jahaffaa kunuunsa rifeensaaf kan oolan suppermaarkeetaa fi manneen qorichaa faarmaasii argaman zayitoota biqiltuu irraa oomishaman kan akka coconut oil rifeensa keenya yeroo yeroodhaan dibachuun rifeensa keenya akka hin haphanne taasisuu dandeenya. Torbaffaa rifeensi keenya yeroo barbaachisutti qofa filachuu. Ganama saafayas saaboodas galgalas sun taane yeroo barbaachisutti filachuu karoora baafnee jechuudha. Torbaffaa irra deddeebi'anii filachuu dhiisuu yaa. Keemikaalota bocaa yookaan sheeppii fi halluu rifeensaa jijjiiruuf gargaaran fayyadamuu dhiisuu yookiin xiqqeessuu. Fakkeenyaaf kan akka perm yookaan hair softener jennuun fa'aa fayyadamuu dhiisuu. 8ffaan shaampoowwan yeroo irra dabre expired ta'an kan haalli oomisha isaanii qulqullina hin qabne fayyadamuu dhiisuu. 9ffaa ji'atti yookaan ji'aaf torbaan lamatti al takka rifeensa keenya murachuu. Inni 10ffaan qorannoo bara 2016 gaggeeffame tokko akka arginetti buqqee mataa keenya guyyaatti daqiiqaa 4 yoo suuta jennee susukkumne yookaan maasaajii goone rifeensi irratti biqiluuf furdisuuf baay'isuu danda'a. Kunis yaa'insa dhiigaa gara hundee rifeensaa hair follicles itti yaa'uun dabaluudha jedhamee yaadama. Kanaafuu rifeensa keenya haa kunuunfannu. Yeroo yeroodhaanis dhiqachuun sa'aatiidhaan dhiqachuun mataa rifeensa keenyaa ni haphisaa. Karoora haa goonuu fi akka irraa barattanii fi waan dhageettan akkatti hojiirra oolchitan abdii qaba. Video biraatiin amma walitti deebinutti subscribe gochuu hin dagatinaa. Like keessan video kiyya akka jaalattan na beeksisaa. Share gochuudhaan immoo waan dhageettan nama biraatiif dabarsaa. Rakkoowwan
jiran tokko tokko akka sirreessuuf please commentii naaf godhaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Horaa.